Yoo yaa kam jirtu nageenyi sin badhaadha akkaataa ittiin cover page ittiin create goona guyyaarraa kan laallaa dokumentii keessa seennee create document bakka jedhu seennee eegas bakki duwwaan kun yoo nu dhufe gubbaarra deemnee view insert deemnee frame font frame bakka jedhu san dhahenne click geenaa eegasii staayiliiwwan bifa garaagaraatiin as keessa seennee select goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf staayilii jalqaba kan select godhee eegasii staayiliin kun yoo naa dhufe staayilii kan keessatti double click ergaan godhe maqaa duree mana barumsaa ni barreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf qilleensuma kun isaa jedhee barreessan qilleensuma kun isaa jedhee barreessa. Eegas staayiliiwwan gosa garaagaraa deebisuu danda'a barreeffama kana jechuudha. Fiixee isaa gad qabee drag and drop gara gadiitti harkisa. Eegas staayiliiwwan gosa garaagaraatiin barreessuun ni danda'ama jechuudha. Halluu gurraacha irra deebise. Halluu gurraachas eegasii halluu bifa barbaadde deebistaa jechuudha. Dis akkaataa ittiin tolchuu dandeenyu jechuudha. So this akkaataa ittiin barreeffama kana font style isaa jijjiiruu danda'amu kana eegasii barreeffama gad jalatti barreeffamu immoo gadi karsarii keenya gargeessinee jala irratti kilik jennee barreessina. Eegasii qilleensuma kun isaa preparatory school ta'uusaa egaa barreessinee font size isaa jijjiirraa font bold color isaas akkasumas size isaa guddifnee staayilii gosa garaagaraatiin barreessuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu staayilii gosa garaagaraa jiras keessallee bifa garaagaraatiin tolchuun ni danda'ama. Eegasii formatting staayilii isaa immoo center irratti taasifna jechuudha. Eegasii full name school name barreessina. Kanaaf cover page irratti wantoota nu barbaachisan fakkeenyaaf school name ni barbaachisa, roll number considering ni barbaachisa, cover page waraqaa jalqaba assignment keenya cover irratti barraa'an jechuudha. Eegasii gara staayilii bifa garaagaraatiin ammas barreessine center irratti kan immoo gara bitaa irratti tolchuu barbaanne kan space isaas jijjiiruu dandeenya. Space isaa jijjiirree akkasiin 1.5 irra taasifnee eegasii gara bitaa irra deebisuu dandeenya. Fakkeenyaaf full namein maqaa barataa sanii fakkeenyaaf asirratti Seenaa Saalim jedhee barreesse. Eegasii qilleensoo school name qilleensoo maqaan isaa eegasii maqaa yookaan lakkoofsa daree immoo lakkoofsa golaa meeqaa 52 jedhee barreesse. Fakkeenya kun isin immoo kan barbaadan barreessuu dandeessu keessaan jechuu barreessitan jechuudha. Eegasii submitted day guyyaa itti assignmentiin sun seen barreessuun dirqama ta'a. Guyyaa itti assignmentii sun seen ni barreessitu jechuudha. Dirqama waan guyyaa san barreessuu waan ta'eef guyyaa san assignmentii guyyaa itti submit ta'u jechuudha. Ergasii maqaa barsiisaa assignmentii sun itti seenu itti kennamu jechuudha. Guyyaa assignmentiin barsiisaa maqaa barsiisaa assignmentiin itti kennamu maqaa isaa barreessuu dandeessan. Fakkeenyaaf kan Mr. Saalim jedhee barreessa obbo Saalim. Kanaafuu Mr. Saalimiidhaaf assignmentiin kun ni kennama jechuudha. Kanaaf maqaan fi guyyaan itti kennamu gad jala irratti barraa'a. Jala irra barreessitee staayiliiwwan foontii gara bitaa irratti gara mirgaa irratti jidduu taasisuus ni dandeessa jechuudha. Haala kanaan cover page keenya erga qopheessinee barreeffama keenya irra deebinee foontuuwwan staayiliiwwan gosa garaagaraa deebisneef saayizii barreeffama keenyaa bifa garaagaraatiin taasifnee barreessuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf akkasiin tolchina. Ergasii maaltu nu hafa? Barreeffama kana boordarii irratti tolchuun, frame irratti tolchuun bareechuu qabna jechuudha. Tolchinii barreessuu qabna waan ta'eef. Kanaafuu boordarii irrattis immoo insartii formaatti keessanii eegasii bakkaan dhufee boordarii irratti taasisee boordarii kana isaa immoo bifa kanaan halluu garagaraatti taasisuu danda'a boordarii isaa irra jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani sarara qal'aa gurraacha irra jira amma gara diimaatti deebiseera jechuudha. Halluu gara diimaa kana deebiseera. Bifa kanaan barreeffama isaa immoo gara gidduu irratti barraa waan ta'eef bifa akkasiitiin gad jala dabarsee eegasii staayilii akkasiitiin barreessuu danda'a. Kun akkaataa cover pagein saampiliin isaa qophaa'uu danda'edha. Isinis assignmentii yoo hojjettan group assignmentii hojjettan dhuunfaadhaan individual assignmentii hojjettan bifa kanaan qopheessuu dandeessu. Ergasii faayilii yookaan dokumentii kana save gochuu barbaade fakkeenyaaf an cover page waan jedhee barreesse desktop irratti save naa godhi jedhee ergasii save naa taasisaa jechuudha. Galatoomaa waan hordoftan.